Akkam jirtu dhaggeeffattoonni fi hordoftoonni marii bunaa killaa har'aa keessummaa tokko waliin marii goonaa. Obbo Idris Hundiisaa jedhama. Obbo Idris Minisootaa jiraata. Isa waliin haala yeroo irratti akkasumas immoo uummanni keenya filannoo as deemu kanaa fi akkaataa qophiitti godhuu danda'u irratti marii bal'aa godhuu deemna. Idris ogeessa maanejimentiiti. Barnoonni isaa kanarratti muuxannoo qaba. Mee kanarratti marii bal'aa goonaa. San dura Idris yuunivarsiitii keessas barnoota maanajimentii fi liidarshiippii akkasumas koorsiilee wal fakkaatan barsiisaa akka turte yeroo dheeraa quba qaba. Kana waliin walitti qabatee muuxannoon kee gama barsiisuu qofa osoo hin taane hooggansa uummataa kana waliin maal akka fakkaatu sheer goonee gara marii keetiitti odoo ceenee maal si fakkaata? Gaarii Amaani atis marii bunaa killaa kanarratti affeeruu keetiif hedduu galatoomi. Akkumatu jalqabdee ani backgrounding kiyya barumsa public administration and development management waan jedhuun digrii jalqabaa baradhe. Akkasuma digrii lammaffaa yookaan maastarsii public administration kanaan baradhee tumure. Barumsa booda wajjaa bakka adda addaatti hojjedhee jira. Yeroo dheeraa biyya keessaa gad dabarsetti yuunivarsiitii irra barsiisuu ture. Barumsa maanajimentii hooggansumaa fi bulchiinsa uummataa kanarra barsiisaa ture jechuudha. Galatoomii mee gara gaafii kennaatti kallattiidhaan gara marii kennaatti kallattiin ceenaa. Mee ammas seensaaf akka nu tollu haalli amma deemaa jiru keessattuu haalli siyaasa Itoophiyaa kanaan walitti qabatee in particular immoo haalli Oromiyaa keessa jiru walitti qabatee haalli deemaa jiru maal fakkaata? Uummata keenya filannoo dhufuuf guutumaan guututti akka gaariitti qopheessuuf keessattuu immoo ifaajee abboonni keenya akaakayyoonni keenya jalqabanii qabsoo asiin gahan qeerroon amma tokko innis waggaa 45 dabranii carraaqqii guddaa godhee qeerroonis ifaajee guddaa itti baasee wareegama guddaatti godhee amma sadarkaa jajjabaarra ga'eera waan kana fiixaan baasuu fi ammallee immoo mul'ata abbootii san dhugoomsuuf yeroo muraasatu hafee yeroo ammaatuun hedduu murteessituudha. Uummata keenya filannoo dhufuuf qopheessuun gama hundaanuu qopheessuun barbaachisaadha. Hirmaannaan uummanni keenya keessattuu filannoo irratti godhu hedduu murteessaadha. Waan amma Oromoon qabatte kana fiixaan baasuu fi mee haala amma deemaa jiru kana akkamitti ilaalta? Akkuma waliin arginu Amaani haalli amma biyya keessa jiru kun hedduu volatile jechuun waan tilmaamuuf yookaan predict gochuuf xiqqoo namatti ulfaata. Gama tokkoon waan gaariitu jira maaliif biyyatti gara filannootti deemaa jirti. Filannoon kun karaa nagaatiin filannoo bilisa free election yoo ta'e biyyatti abdii qabdee jechuuf fuuldura maaliif namni uummanni biyya sanii nama isaa ta'u paartii isaa ta'u sagalee ofiitiin filatee yeroo jalqabaatiif biyya san seenaa biyya sanii keessatti mootummaa uummanni filate ijaaruuf deemaa jirani. Gama biraatiin immoo wanni kunuu galma gahaa wanni jedhee nama sodaachisu sin jira. Akkumatu argitu akkuma dhageenyu guyyaa guyyaan yeroon jeequmsa adda addaatu biyya san keessatti deemaa jira. Namni du'aa olaantummaan seeraa sirriitti kabajamaa hin jiru. Walitti bu'insi garaagaraa hin jira. Kun nama yaachisa. Maalumaafuu uummanni keenya waan tokko wannuma gaarii positive hope qabataniituma fuuldura deemutu gaariidha. Qophii filannoo kanarratti sirriitti uummanni itti hirmaachuu qabaa jechuudha. Bifa ijaarameen bifa qindaa'een uummanni sirriitti qophaa'ee keessaahuu dargaggoon akkumatu jettee qabsoon uummata keenyaa kun waggaa dheeraa almost gaafa Oromoon cabee gabrummaa jala kufeerraa waggaa 150 deemaa jirra. Achirraa jalqabee akaakayyoonni keenya abboonni keenya obboleeyyan keenya qabsoomatti turree qabsooma jiranii kun wareegama baay'ee uummata keenya baasisee jira. Haa ta'u immoo
qabsoon waggaattan 4-5 darbe kana deeme xiqqoo isii bifa qindaa'een bifa ummanni wal dubbiseen bifa yeroo tokko ka'aniin waan tureef jijjiirama gaarii fidee jira. Wanni kun akka galma ga'u guutumaa guututti galma ga'uu fi akka laga ce'uu namni ummanni keenya ammalleen bifa bilcheenaatiin bifa ijaarameen bifa tarsiimummaa masakameen sirriitti qophaa'anii qindaa'anii filannoo kanarratti hirmaachuuf qopheessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Galatoomii mee kanumaanii gara keessattuu hirmaannaan qeerroodha yeroo hedduu keessattuu waggoota jidduu keessatti erga qabsoon Oromoo Protestii dhoo'ee bahin duratti keessattuu qeerroon namni hedduun isaa namni baratees siyaasa keessaa muufatee yeroo achi bahee taa'etu ture. Keessattuu dargaggoon keenya siyaasa keessaa achi daangatti ba'anii dhaabbatanii yeroo laalaa turantu ture. Kunis sababa mataa isaa qaba. Meebiisa keessa deebinee haasa'uu baannus hirmaannaan keessattuu waggoota dabran waggoota 5-6 dabranii dargaggoon siyaasa keessatti qaban miseensa paartiilee garaagaraa ta'anii siyaasa Oromoo kana gara tokkotti sadarkaa olaanaatti ceesisuuf qoonni isaan qaban hedduu murteessaadha. Ammoo sadarkaa amma barbaachisu sanitti hin mul'anne. Eega siyaasii sirna qabsoonni Oromoo Protestii kun akka gaariitti biyya keessatti sadarkaa amma jiru kana ga'uun duratti ammas qeerroon miseensa paartiilee garaagaraa ta'anii haalli isaanitti deemaa jiran baay'ee mul'atu ture. Kanaan walitti qabatee muuxannoo ati qabdu maalinni qeerroodhaafoo maalidhaamsi kana barbaachisu gama kanaan keessattuu hirmaannaa isaanii jabeessanii cimsanii hooggana fudhachuu keessatti humni haarawaa paartiileen siyaasaa Oromoos humna haarawaa gara ofiitti humna keessattuu nama baratee kan qeerroo kana gara isaaniitti dhaaba isa jaarmee isaaniitti hawwatuun hedduu barbaachisaadha. Gama kanaan hojiilee akkamiitu hoogganoota jaarmiyaa eeggata yookaan immoo isaan irraa eegama qeerroo irraa hoo maal barbaachisame akka ogeessaatti wanni uummata keenya barnoota ta'uu danda'u kan dabarsitu. Galatoomii gaaffii gaarii kaaste ammaan akkuma tuu kaaste jijjiiramni hadha dhufee paartileen almost waggoota 5-6 kana dura filannoo isa darbe mootummaan biyya bulchu sun filannoo sana akkuma jirutti saamee riig godhaniituma dhibbatti mo'annanii paarlaamaa seenanii turani. Dhaabbilee mormitootallee biyya keessatti baay'ee almost dhabamanii turanii kun hidhamanii kun diigamanii miseensonni isaa gariin bitamanii gariin sodaachisanii biyya ari'amanii warri immoo waggaa dheeraaf biyya alaa tures gara qabsoo hidhannootiin qabsaa'aa turan hin jiru. Wareegama qeerroon kafale kanaan amma jijjiiramni guddaan inni jiru. Dirreen siyaasaa xiqqoo akka banamuu ta'ee jira. Kana jechuun paartileen siyaasaa ka dur biyya alaatii gara hidhannootiin gara lolaatiin wannoo jechaa turan gara biyyatti galaniiru warri biyya keessatti mana hidhaa turanii fi istiraakchariin isaanii diigames hiikamanii filannoo kanaaf qophiitti jiru. Kun hundi wareegama qeerrootiin dhufee kana haa ta'u malee hirmaannaan dargaggoota siyaasaa keessatti maal fakkaataa fi maal ta'uu qaba isa jedhu waan ati kaaste kanaaf dargaggoo jechuun akka United Nationitti yookaan mootummoota gamtoomanitti dhaabbata mootummoota gamtoomanitti nama umriin isaa waggaa 15 irraa haga 24 jidduu jiru. Ummanni kun qorannaa United Nationiin geggeesseen ummata addunyaa keessaa harka 20 ta'a dargaggooni 1/5 jechuudha. Lakkoofsa salphaa miti. Hirmaannaan siyaasaa qeerroo kun bifa lamaan laallamuu danda'a. Saayinsiin bifa lamaan kaaya. Kuni formal political participation engagement yookaan hirmaannaa siyaasaan qeerroon siyaasaa keessa isa idileetii fi informal political participation al-idilee jedhanii bakka lama qonnee ilaaluu dandeenya. Inni formal political participation jedhu kun
miseensa dhaabbilee siyaasaa ta'uu, that is political party membership, akkasumas bulchiinsa mootummaa keessatti hirmaachuu, leadership participation, ammallee qaama seera baasu keessatti hirmaatanii dhimma isaanii, ishuu isaanii sagalee ofiitiin bakka uf bu'anii akka dargaggootti dhiyeeffachuu. Inni kun immoo filannoo keessatti hirmaachuu jechuun filatamaa ta'anii as candidate dhiyaachuu, sagalee kennanii vote godhanii filachuu, kun immoo filachiisuu karaa boordii filannootiin trainingii yookaan leenjii barbaachisu fudhatanii filachiisuu keessatti hirmaachuu fi kun immoo akka taajjabaa ta'anii dhiyaachuudha. So kun karaa formal ta'e yookaan karaa idileeti. Inni lammaffaa informal ta'e immoo online campaigning activism akka amma namoonni keenya dargaggoonni keenya baay'een Facebookii fayyadamanii social media yookaan miidiyaa hawaasaa adda addaa akka Facebookii, Twitter, hashtag fi sabiroollee fayyadamanii campaign godhan kana hiriira nagaa fa'aa gochuu, hiriirri nagaa gosa adda addaa bifa adda addaa qaba. Inni kun hiriiraan karaarra bahuu ta'uu mala, karaa cufuu ta'uu mala, tajaajila mootummaan kennu guruu mala, waan biroos ta'uu mala kana keessatti hirmaachuu, campaign gochuu, dhimma tokko yookaan rakkoo tokko kaasanii wanni kun waa jijjiiramu, wanni kun haa guutu, wanni kun waa ta'u jedhanii waan san qofa particular issue saniif campaign gochuu, petitionii fa'arratti petitionii guuranii qaama mootummaatti yookiin qaama miti mootummaatti galfachuu, waan akkanaa kun informal yookaan al-idilee ka jedhamudha. Hirmaannaan dargaggoota walumaa galatti akkuma addunyaattu baay'inaan kan mul'atu karaa informal political participation yookaan informal ta'e kanaanii jechuudha. Karaa idileetiin yookaan karaa formal ta'een baay'ee gabbu'aadha. Hirmaannaan dargaggoota qorannaan adda addaa United Nations jalatti amma UNDP yeroo hedduu deemsisee jira, dhaabbileen biroos akkasuma hin deemsisu. Inni kun baay'ee gabbu'aadha. Maaliif gabbu'aa ta'ee sababa mataa isaa sababoota gurguddaa qaba. Sababoota kanas bakka sadiitti categorize goonee kaasuu hin dandeenya. Maal argina? Inni tokko rakkoma individual limitation matayyumaan dhuunfamaanii dargaggoonni rakkoo qabaachuu isaanii, rakkoon humnaa jira, rakkoon diinagdee jira, rakkoon beekumsaa yookaan dandeettii jira, fedhii dhabu, lack of motivation jira. Fakkeenyaa fi rakkoo diinagdee yoo fudhatte especially biyya akka Itoophiyaa yookaan biyyoota guddachaa jiran keessatti politikaan akkuma beektu siyaasaanii diinagdee hedduu barbaada. Biyyuma guddatan kana keessattuu namni tokko siyaasaa yoo geggeessu campaign gochuu isa barbaachisa. Campaign gochuu jechuun uummata amansiisuuf yookaan siyaasa political program ofii qaban kana nama bira fudhatama qabaachuuf walii gad deemanii nama leenjisanii, nama qacaranii, loojistikii barbaachisu guuttatanii walii gad deemuu gaafata. Dargaggoonni yeroo baay'ee humna akkasiisan hin qabanii, mootummaanis recognize godhee humna isaanii san hin cimsu, leenjiin kennanii fi beekumsi isaaniis xiqqoo muuxannoon gabbu'aadha. Kun waan tokko gama muuxannoo kanaan yeroo baay'ee especially dargaggoonni biyya keenya riskii fudhatanii waan tokko waan hin beekne tokko galanii shaakalanii achi booda gara waan san sirri baratanii irratti hirmaachuu irratti hanqinnatu jira. Waan tokko guyyama tokkoon baatee kaatee hin beektu yookaan hin guuttattu. Perfection trainingiitu yookaan experienceetu muuxannootu waan tokko akka sirri guuttattu si godha. Experience make perfection jedhanii warri faranjii kuni biyya keenyatti waan hin jirreef dargaggoonni yeroo baay'ee filannoo keessatti hirmaachuu irraa hin qollifatu jechuudha. Inni lammaffaa guddaan rakkoo dhaabaati yookaan institutional problem. Dargaggoonni yeroo baay'ee min ijaaramuufis hin yaalu, ijaaramni isaanis baay'ee miti, especially biyya guddachaa jiran kana keessatti
Yoo ijaaranis gara mootummaaniitis ta'ee dhaabbilee miti mootummaatiin yookaan political parties paartii siyaasaatiin deeggarsa isaan barbaachisuun argatanii jechuudha. Kanaaf haga barbaadan san deemanii siyaasaa keessatti hirmaatanii bu'aa barbaachisu argamuu irratti daanga'a. Inni lammaffaa fi inni guddaan baay'ee barbaachisaa akka ta'e rakkoo ijaaramaati. Ijaarama dhabuu. Ijaaramni kun maalidha? Strategic power to just turn what you have into what you want. Akkuma salphatti waa'ee organization yookaan ijaaramaa kana irratti subjective danda'ee waan guddaadha. Theory mataa isaa qaba, principle mataa isaa qaba, adeemsa mataa isaa qaba. Inni kun baay'ee barbaachisaadha. Tarii yeroo biraa bal'inaan itti deebi'uu dandeenya ta'a. Ammaaf garuu ijaarama jechuun humna tarsiimawaa waan ati qabdu gara waan ati barbaadduutti ittiin jijjiirattu jechuudha. Wanni namni qabu maalidha? Scientifically is resource. Resourcein kuni qabeenyi kuni waa sadiidha. Economicsin waa sadiitti qooda. Qabeenyi waa sadii gurguddaa tokko lafa, land. Inni lammaffaan humna namaati, human resource. Sadaffaan kapitaala. Waa sadiin kana qaba. Namni sadiin kanallee yoo guuttatte waan barbaaddu san argachuu dhabuu dandeessaa jechuudha. Maaltu barbaachisaa? Ijaaramatu barbaachisa. Ijaaramni humna waan kana hunda gara waan ati barbaaddutti si jijjiiruu jechuudha. Fakkeenuma salphaa naannoo keenya irratti Oromiyaa keessatti irraa fudhachuu hin dandeenye. Qabeenyi tokko lafaa jennee jirra. Uummanni keenya rakkina lafaan qabu. Lafa bal'aa qabaachaa ture. Garuu lafuma ofii irratti ijaaramee seeraan hoggana filatee gurmaahee lafa kana akkamitti itti fayyadamna, yoom akkamitti kunuunsina, akkamitti dhaloota dhufu dabarsina waan jedhu kana sirriitti gurmaahee waan protect gochuu yookaan lafa ofii san qabachuu dadhabeef gurmaa'inni waan hin jirreef namni raasaa irraatti dhufee uummata keenya bittanneessee lafa isaa irraa fudhatee har'a fakkeenyaaf naannoo Finfinneettoo fudhattee nama gosa argitee wannoon isaa zariin isaanii bakka sanarraa buqqa'ee badee dimogiraafikaalii lafti sun akka itti jijjiiramtetu jira jechuudha. Kun rakkoon guddaan wanni kun waan kana rakkoo kana fide dhabamuu ijaaramaati. Ijaaramuun kun humna sitti godhaa akka ati waan tokko keessatti morkataa yookiin competent taatuu fi akka ati sustain gootu waan alaa sitti aggaamamurraa akka ati sustain gootu si gargaara. Kun hin jira jechuudha. Ijaaramni gama biraatiin immoo haala amma jiru kana yoo fudhatte maal jedha saayinsiin ijaaramaanii waan jijjiirama keessatti tasgabbii buusuu jedha ijaaramni. Jijjiirama keessatti tasgabbii buusuu jechuun maal? Jijjiiramni uumama. Namni tokko namarraa ookaatiin dhalataa, dargaggoo ta'aa, gaheessa ta'aa, jaarsa ta'aa, achi booda hin dulloomaa hin du'a. Kun jijjiirama uumaatii jechuudha. Siyaasaanis akkasuma. Paartiin tokkoon uumamaa karaa nagaatiin haa ta'u, karaa hidhannootiin lola aangoo qabataa, hin bulchaa, achi booda jijjiiramaatuma deema jechuudha. Wanuma kana duras argaa turre. Akkasuma diinagdeenis akkasuma jijjiiramaa deema. Jijjiiramni uumama haa ta'u malee yeroo tokko ijaaramni hin jirre jijjiiramni kun karaa fedhii hawaasaa eeguutti, karaa biyya guddisutti ce'uu dhiisutu malaa jechuudha. Akkuma biyya keenya keessatti argaa jirru jijjiiramni jiru kun garamitti deema waan jedhu namni baay'een shakkii guddaa irraa qaba, sodaa guddaa irraa qaba. Gama tokkoon abdii jira, gama tokkoon sodaa guddaatu jira jechuudha. Waan kana ka fide dhabama ijaaramaati jechuudha. Ijaaramni oduu jiraate jijjiirama san tasgabbeessitee ijaarama san keessatti namni gurmaahee sagantaa qabaa, wal beekaa, badaa gorsaa, waan meeshaan cibsaa, wanni hamaan alarraa eksternaalii itti dhufe ofirraa qolataa kana godhaa jijjiirama san itti fayyadamsee gara hawaasaa tolutti gara biyyaa tolu jijjiiraa deemtaa jechuudha. Sustain gootaa jechuudha. Yookaan immoo jijjiirama ammaa fakkeenyaaf qeerroon lubbuu meeqa irratti wareeganii namni meeqa biyyaa dhabamee namni meeqa irratti madaa'ee namni meeqa qaama itti dhabee fide kana ammaan tana rakkoo guddatu biyya keessa deemaa jira jechuudha. Maaliif kun ta'e waan san tikfachuun tasgabbeessuun hin danda'amne. Ijaaramni gahaan ijaaramni akka barbaachisutti qeerroo biratti hawaasa bal'aa biratti dhabamuu isaattu kana fidaa jechuudha. Inni kun ka sadaffaa
rakkoon sadaffaa dargaggoon akka gara siyaasaa keessatti seeraan hin hirmaanne godhu naannoo environmental impact. Environmentiin kun aadaa dabalata. Environmentiin waan baay'ee dabalataa jechuudha. Amma fakkeenyaaf xiqqeessinee yoo fudhannee dheeressuurra yeroo akka hawaasaatti namni tokko responsibility yookaan itti gaafatamummaa fudhatutu jira. Aadaa naannoo keenyatti amma uduu jaarsi jiru dargaggoon nama araarsuun hin danda'amu waan jedhutu jira. Uduu jaarsi jiru dargaggoon ollaa bulchuu biyya bulchuu hin danda'amu waan jedhutu jira. Waa hundaa jaarsa eddee onnoo jettama. Aadaan akkanaa kun dargaggoota ka'anii umrii kanatti umrii 15 irraa yookaan 18, 19, 20 irraa 25 haga 30 itti gaafatamummaa fudhatanii biyya bulchuuf yookaan hawaasa hoogganuuf akka hin fudhanne mataan isaa dhiibbaa guddaa irratti fidaa jechuudha. Kanaafuu wanni sadiin kun dargaggoon hirmaannaa dargaggoota siyaasaa keessatti akka daangahu godhee jira jechuudha gabaabumatti kaasuuf maal. Galatoomii, I think UN'n define godhu dargaggoo jechuun nama 15 olii waan jedhu kaaste. Sirni gadaa immoo dargaggoo jechuun nama gadaa 2 ol ta'e 16 irraa jalqaba si'a qeerroo jechuun. 16 irraa jalqabee amma 32tti si'a yoo dogongoruu baadhe amma jidduu kanaa akka jiru keessattuu immoo kan fuune jechuudha yeroo ammaatitti qeerroo yookaan immoo qeerrittii jedhama. Qeerroo fi qeerrittiin sirna gadaa keessatti hoo saayinsii fi sirna gadaa kana haallitti walitti bulbulanii dargaggoo kenna keessattuu hirmaannaa isaanii siyaasa keessatti dabaluu caalatti immoo hirmaannaan yookiin immoo qoodni dubartoonni siyaasa keessatti qabanii jaarmiyaa adda addaa keessatti hoogganas fudhatanii sadarkaa miseensaattis qabanii baay'ee mul'ataa miti akka warra dhiiraatitti. Kana hoo jajjabeessanii isaanis gara liidarshiippiittis gara miseensaatitti ol fiduuf hojiilee akkamii yoo dalagan qaamni hawaasaa kun kakka'ee jaarmiyaalee garaagaraa keessatti qooda fudhachuu danda'a. Galatoomamaan gaafii gaariidha. Akkuma tuu jette kaayyoo inni keessatti dargaggoo namni jedhamu tokko umriin isaa waggaa 15 irraa hanga 24 jedha. Garuu biyyoota adda addaatti wannoon kun definitioniin kun wannoon kaataagoriin kun wal didaa jechuudha. Gariin isaanii waggaa 18 irraa hanga 30 jedhu kun immoo waggaa 16 irraa hanga 27 hanga 28 jedhanii baay'eetu jira. Kun waan tannaa yookaan internationally waan standardized ta'ee taa'ee miti. Kun definitionii ma UN'ti. UN'n kun dhaabbata guddaa waan ta'eef isa keessaa kaasne malee wal dida. Ka sirna gadaatti yoo deebine immoo that is very smart. Dargaggoon jechuun umrii kamirraa haga umrii kamii akka ta'e qajeellotti hin beeku. Gadaa lamaan booda ta'uu mala, waggaa 16 irraa ta'uu mala. Innis waliin gatu kayyoo inni saniinis bakkuma tokko jira. Haa ta'u immoo dargaggoo kan akka inni hooggansa fudhatu gara sirna gadaatiin mala baay'ee adeemsa baay'ee bareedatu jira. Gaafa inni dargaggummaa guutee irraa maal gochuu qaba? Akkamitti waan itti aanuuf qophaa'e? Maal hojjeta? Dargaggoon gaheen isaa maali? Jaarsonni yookaan abbaan gadaa yookaan uffaanaan deemanii seera barsiisanii waggaa dheeraaf jechuudha. Waggaa 30 waggaa 40 haga inni isteejii itti aanu gahutti bilcheessanii barsiisanii waan saniif geessanii gaafa achi dhaqqabu waa hundaa baratee jira jechuudha. Sirriitti baratee jira. Kanaafi wanni kun gara argitee siyaasaa saayinsii yookaan waaltannaa akka biyyaan bulchanii kanattis ce'uu qaba. Dargaggoo jennu by the way dargaggoo jechuun qeerroo qofaa miti. Qarreef qeerroollee walumatti qabaa jechuudha. Qarreen akkuma beektu rakkoon kan amma kana dura kaasaa turre kun kan dargaggoota akka gara formal political participation yookaan hirmaannaa siyaasaa idilee dargaggoota daangessu kun qarree irratti inuma ce'aa qeerroo irra akka jiru kun qarree irratti hin cima. Kanaafi waan kana dubartoonni immoo qarree isaa ta'anii dubartoota gurguddaa qaama hawaasaati. Qaama hawaasaa keessaa wadhakkaa olillee biyyatti ta'antu bakka ta'antu jira jechuudha. Yoo humnaa gana ga'u siyaasaa keessattis, diinagdee keessattis, hawaasummaa keessattis yoo kan hirmaachisne ta'e that is very big loss. Kanaafi kun hanqina guddaadha. Kanarratti yaadanii empower godhanii
akka isaan argitee siyaasaa keessatti hirmaatan. Siyaasaa qofaa miti, dinagdee keessattis, bulchiinsa keessattis, hawaasummaa keessattis bakka hundattuu akka isaan hirmaatan empower gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Empowermentiin kun immoo dargaggoos ta'ee dubartoota gama sadiin ta'uu danda'a. Tokko gama mootummaatiin constitutionally waan tokko argitee seera tumanii affirmative action waan jedhamutu jira. Namoota dhiibbaan adda addaa irra gahaa ture bakka isaan gahuu malan akka gahan gochuuf seera addaa affirmative action yookaan waan holoo tokko holanii seera tumuufi jechuudha. Inni kun maalidhaa? Seerumaan constitutionally hirmaannaa dargaggoota yookaan hirmaannaa dubartoota paartii tokko keessatti yookaan bulchiinsa naannoo tokko godina tokko keessatti riijinii tokko keessatti yookaan mootummaa tokko keessatti hagana ta'uu qaba jedhanii murteessanii waan san ol kakaasu jechuudha. Akka amma fakkeenyaaf dheengadda gaafa ministeerota nomineet godhu Dr. Abiy Ahmed Prime Ministeriin Itoophiyaa dubartoota harka 50 kenneefii waan jedhan dhagaheen ture. Wanni akkasii sun foormaalii seeraan tumamee konstituushinii keessa taa'ee affirmative actioniin sun jiraachuu qaba. Inni biraa immoo koota kennuufiin baay'ee barbaachisaadha. Mootummaan koota dargaggootaa, koota dubartootaa bulchiinsa keessatti, paarlaamaa keessatti, bakka adda addaatti kootaan waan akkasiitiin jajjabeessanii hirmaannaa isaanii cimsuun hin danda'ama. Kun barumsaa fi leenjii kennuufi akka isaan waan kanaan sirriitti beekanii capable ta'anii irratti hirmaatan gochuu hin danda'a. Kun gama mootummaatiin. Gama paartilee siyaasaatiin immoo akkuma kana isaanis affirmative actioniinis hin barbaachisaa. Kootaa kaayanii fi paartii tokko keessatti dubartoonni hagana jiraachuu qabu. Executive Committee yoo jiraate hagana jiraachuu qabu waan jedha akkasitti deemuun barbaachisaadha. Kun youth wing waan jedhamutu jira. Amma biyyoota adda addaa keessatti political parties youth wing yookaan immoo damee dargaggoota fakkeenyaa fi kafaa yoo fudhatte liigii dargaggoota waan jedhutu jira. I think warri EPRDF yookaan Ihaadig illee dura diigamin dura liigii dargaggoota waan jedhan qabuun fakkaata. Kun liigiin dargaggootaa kuni hoggana dargaggoo jalatti dhimma dargaggoo irratti ka hojjetu. Paartiin san dhimma dargaggoo akka poolisii isaa proogiraama isaa keessatti hammatu gochuu irratti laabii godhaa. Dargaggoota gara paartii sanii akka galan rekuruutu godhaa. Paartii san keessatti hooggansa akka qabaatan irratti hojjetaa. Waan akkanaa kan argitee wiingii yookaan damee dargaggoota paartii siyaasaa keessatti uumuunis waan tokko gama paartilee siyaasaatiin. Gama birootiin immoo ka biroo hirmaannaa dargaggootaa kan inni cimsuu danda'u miidiyaa. Miidiyaan waa'ee dargaggoota hirmaannaa dargaggoota siyaasaa keessatti sirriitti yoo dhiyeesse, dargaggoota yoo barsiise, yoo dhimma siyaasaa irratti hirmaachise, yoon akka isaan argitee dhimma current affairs irratti fakkeenyaaf amma gara Keenyaa, Yugaandaa kanatti maal godhu barattoota yuunivarsiitii dargaggoota yuunivarsiitii keessa jiran yookaan haayiskuulaa keessa jiranii toopikii ishuu yeroo yookaan waan yeroo tokko haati ishuu waan jedhan kana kaasanii achirratti akka dibeet godhan akka mari'atan. Mariin suni muuxannoo isaanii kenna. Muuxannoo wal jijjiiruu ta'a isaan barsiisa. Kanaafuu naannoo ofii sirriitti beekuu siyaasaa biyya isaan keessa jiru rakkoo jiruu fi hanqina jirus sin hubatu. Achi booda waan san irratti kaampeen godhanii waan san jijjiiruuf dargaggoon humna guddaa yookaan argitee foorsii cimaa waan ta'eef waan san irratti akkasitti hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Civic organization illee akkuma kana. Fakkeenyaaf international UNDP'n waan akkanaa kan sirriitti cimsee biyyoota guddachaa jiran irratti keessatti hojjeta. Barumsa kennaa akka isaan social media access miidiyaalee hawaasummaa kana kan online jiran kan akka isaan argatanii itti fayyadaman godhaa, treeningii kennaa, muuxannoo akka wal jijjiiran godhaa. Wanni akkanaa kun hirmaannaa dargaggoo kana sirriitti cimsaa deemaa jechuudha.
Galatoomii, I think kanuma walitti qabatee wanni kaaste mootummaarraallee wanni eeggamu maal fa'aa akka ta'e tuttuqxee jirta. Gama seeraan utubee keessattuu affirmative action waan jedhuun dubartootas dargaggoos jajjabeessuus keessatti wantoonni gama seeraatiin hojjetamanis akka jiru kaaftee gama dhaabbilee miti mootummaatii fi dhaabbilee hawaasaa civic organizationiitiinis maal akka godhamuu qabu maalirraa akka eeggamu wanni tuttuqxee ni jira. Gama biraatiin ammoo keessattuu dargaggoonni keenya ammoo carraa kana akkamitti access godhuu danda'anii akkamitti argatanii jedhu beekuun barbaachisaadha. Kanarratti yaadni ati qeerroodhaaf dabarsitu uummata keenya biyya jiruuf dabarsitoo jiraate hedduu gaariidha. Inni biraa ammoo uummanni keenya dirqama bifa siyaasaatiin qofa ijaaramuu qabu. Bifa garaagaraatiin ijaaramuu qaba. Kanneen keessa maybe ammaa fi dhimma siyaasaa irratti akkamitti hirmaannaan qeerroo siyaasa keessatti jajjabaachuu danda'a, akkamitti filannoo dhufu kana uummanni keenya irra aanee fiixa baasuu danda'a wanni jedhu ijoo marii keenyaa ta'us haalli immoo dargaggoon keenya siyaasaan ala dhimmoota siyaasaan alaa irratti gurmaa'ee fakkeenyaaf diinagdee keessatti uummanni keenya qeerroon of ijaaree jabaatee argamuun jaarmiyaalee siyaasaa Oromootiifis humna ta'a. Jaarmiyaaleen siyaasaa duubarraanii deeggarsa diinagdee jabaa yoo hin qabaanne karaa dheeraa deemuu danda'anii waan hojjetan sanis akeeka dhaabaa galmaan gahu, akeeka uummata keenyaa galmaan gahu irratti hin rakkatu jechuu. Kanaaf gama saniinoo mee haalli bifti uummanni keenya keessattuu qeerroon itti of ijaaruu danda'u bifti garaagaraa wanni ati beekumsa qabdurraa, muuxannoo qabdurraa sajjastu gootu maal faatu jira? Amaani ijaaramuun kun siyaasaa qofaa fi miti. Ka siyaasaa ijaaramni siyaasaa mataan isaa is nothing by itself. Gara birootti nama ceesisa. Ijaaramuun waan hundumarratti barbaachisaadha. Dinagdee keessatti sirri fayyadamaa ta'anii, kompitant ta'anii, dorgomaa ta'anii ba'uuf ijaaramuun barbaachisaadha. Hawaasummaa keessatti environment protection yookaan eegumsa naannoo keessatti ijaaramuun barbaachisaadha. Waa hundaafuu ijaaramuun furmaata guddaa fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf inni siyaasaa kun ijaaramni siyaasaa kun yeroo baay'ee siyaasaan hot issue waan namoota baay'ee kaasuu miira namaa akka gaarii kakaasaa. Dargaggoonni siyaasaaf eega ijaaramanii booda maqaa siyaasaatiin yookaan siyaasaa tokko tarkaanfachiisuuf eega ijaaramanii booda wanni sun sustainability yookaan itti fufinsa qabaatee fedha isaanii san siyaasaa akkaataa isaan barbaadanii san eega fidee booda fakkeenyaaf amma lack of democracy. Democracy'n biyya tokko keessa hin jiru yoo ta'e dargaggoon sagalee kennu, sagalee qabu, humna qabu, ijaaramanii paartii waan san argite entertain godhu, endorse godhu filatanii nama isaan bakka bu'u bakka kaayanii achi booda fedhii isaanii san fedhiin keenya tokko lama sadii ofiin of bulchuu barbaanna, olaantummaa seeraa barbaanna, walqixxummaa barbaanna, qabeenya naannoo keenya ofiitti fayyadamuu barbaanna, naannoo keenya kunuunsuu barbaanna. Eega jedhanii booda wanni kun yoo ka dhugoomu ta'e yoo ka itti fufinsa qabaatu ta'e garamitti ceesisa gara civic engagement waan jedhamu gara hirmaannaa hawaasaatti ceesisaa jechuudha. Dargaggoon maqaa siyaasaatiin gurmaa'e tokko achi booda eega wanni sun seeraan deebi'ee fi carraa maal ta'utti banamaa dhufa. Carraa social engagement, dhaabbilee fayyaa ijaarachuu, dhaabbilee barumsaa ijaarachuu, naannoo fi kunuunsuu, carraa hojjaa argachuu, ekonomikaalii guddachuu waan akkanaatti deemaa jechuudha. Kanaafuu kanummaan siyaasaa ijaaramni siyaasaa mataan isaa the very end target nama tokko bakka buusanii filanii nama san paarlaamaa galchanii taa'uu fi miti. Gaafii dargaggoon qabu, gaafii dubartoonni qaban, gaafii hawaasni qabu san
mootummaa keessatti bakka hawaasa sanii bu'ee kaampeen godhee gaafatee waan san sirreessee jiruu hawaasa sanii jiruu dargaggoota sanii akka jijjiiruufi jechuudha. Kanaafuu gama hundaanuu ijaaramni baay'ee barbaachisaadha. Barbaachisummaan ijaaramaa kun akkuma jenne siyaasaa qofaa fi miti to provide services tajaajila dhiyeessuufis ijaaramuun baay'ee barbaachisaadha. Ijaaramni akkuma dura jennee humna waan ati barbaaddu tokko waan ati qabdu tokko waan barbaaddutti si jijjiiruu jennee jirra. Humna tarsiimaa strategic power to turn what you have into what you want. Amma tajaajila tokko mana barumsaa dhaabbilee fayyaa barbaadda naannoo kana tokkotti hin jiru yoo ta'e yoon akka dhuunfaatti nam tokko hin deemanii yoo ka gaafatan ta'e waan san mootummaa irraas dhaabbilee miti mootummaa irraas dhageettii argachuun gad bu'aadha. Yoo ijaaramtee sirriitti ijaaramsa humna guddaa qabaatte immoo waan ati barbaaddu sana paartiin tokko yookaan paartiin mootummaa biyya bulchu tokko humna yoo ati qabaatte ijaarama yoo ati qabaatte sagalee kee argachuuf yookaan akka nageenyi hin jeeqamne akka isaan taayitaa irraa akka bu'an akka hangoo gadhiisan akka ati kaampeen hin goone jechaaf waan san si deebisaa jechuudha. Kun amma waan biyya guddataa jiru qofa keessa mul'atu miti. Biyya guddatan kana akka Ameerikaa yookaan Kanaadaa keessattis ijaarama adda addaatu jira. Warra dinagdee irratti ijaaramee mootummaa laabii godhu jira, foorsi godhu jira, ijaarama dargaggootaatu jira, kan mootummaa guyyaa tokkoon dhaabuu danda'u, ijaarama dubartootaatu jira. Yoon waan isaan barbaadan san, wanni isaan barbaadan dhaabbata fayyaa haa ta'uu, wajjaa haa ta'uu, jijjiirama dinagdee haa ta'uu, faalama naannoo hanqisuu haa ta'uu, uma fedhe yoo isaan barbaadan humna qaban san ijaarama saniif fayyadamanii waan san argachuu danda'u jechuudha. Kanaafuu waan barbaadan argachuufis ofiis waan hojjechuu danda'an tokko hojjechuuf ijaaramni baay'ee barbaachisaadha. Ijaaramni kun yeroo baay'ee yoo namoonni 100 jiraatan namoonni 100 dhuunfaan hojjetanii waan fidan irra waan namoonni 100 walitti makamanii hojjetan ijaarama jalatti hojjetantu caalaa irra aanaa jedhu. Maal jechuu barbaada? The sum is the whole is greater than the sum of the parties. Ijaarama keessatti maaliif teamworkitu jira, spiritii tiimiitu jira jechuudha. Wanni kun muuxannoo adda addaa walitti fiduu, dandeettii adda addaa walitti fiduu, innovationii jira. Namoonni background adda addaa, muuxannoo adda addaa, dandeettii adda addaa waan qabaniif wanni kun hundi walitti makamee ijaarame waan namoonni dhuunfaan hojjetan caalaa bu'aa qabaa jechuudha. Kanaaf tajaajila barbaadan kennuuf yookaan deeggarsa barbaadan gochuuf fakkeenyaaf amma ummanni biyya tokko yookaan dargaggoonni biyya tokko paartii siyaasaa tokko deeggaran yoo ta'e yoon ijaaramin paartii sana gara aangoo fiduun paartii sana akka inni mo'atu gochuun baay'ee rakkisaadha jechuudha. Ummanni baay'een yeroo tokko guyyaa tokko namni miliyoona 2 sitti bahee si deeggaree galuu hin danda'a. Garuu ummanni sun yoo ijaaramee paartiin kun political programming isaa maali? Borumaan nu buusa. Nuuf maal nu buusa rakkoo keenya akkamitti hiika? Dhaloota dhufuuf immoo akkamitti waa buusuu danda'a? Biyya akkamitti tasgabbeessa? Biyya akkamitti guddisa? Imaammanni dinagdee isaa maal fakkaata? Imaammanni hawaasummaa isaa maal fakkaata? Imaammanni barnoota isaa maal fakkaata? Imaammanni daldala isaa maal fakkaata? Waan kan hunda beekanii sirriitti irratti ijaaramanii nama bakka isaan hogganu godhatanii yoo akkanatti hin deebine deeggarsuma san galmaan gahuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf ijaaramni waa hundaafuu qulfiidha jechuu barbaadeeti maal. Galatoomii, I think dhaamsa hedduu waan barnoota hawaasni keenya irraa argachuu danda'u dhaamsota hedduu kakaastee mee kanumaanii gara xumuraatis dhufuu jirra. Keessattuu haala amma argaa jirru kanatti ummatni keenya jaarmiyaalee siyaasaa tokko fi yeroo akka bishaaniitti dhangala'ee bahuu keessattuu
haalama biyya keessatti deemaa jiru expectationii ummataatiin alatti gara biraa deemee yeroo jedhu uummanni immoo bakka garaagaraatitti dhimmoota kanneen diddaa agarsiisuudhaa fi paartiilee siyaasaa fi jajjabeeffachuuf yeroo bahee waan adda addaa dhageessisu ni dhageenya. Haa ta'u ammoo wanni uummanni keenya of eeggannaa barbaachisu qaamoleen tokko uummata kana miidhaa adda addaa irra geessuudhaa fi yeroo ijaaramanii ta'ee sababa adda addaatiif amantiinis walitti qabatee dhimmoota siyaasaa tokko ajandaa godhanii uummata keenya irratti miidhaa geessanii argaa turre. Baatii muraasa dura fakkeenyaa fi yaalii ajjeechaa Jawaar irratti godhameen walitti qabatee jeequmsi tokko magaalota tokkotti yeroo humni hoof kara kaase ture fakkeenyaa fi Baalee Roobee Dodolaa Adaamaa fi Ambootti keessattuu magaalota afran kanatti dhiyeenyas magaalaa Direedawaa fi Hararitti jeequmsi akkasii sun ka'ee jira. Humnoonni ijaaraman suni qawwee bitatanii warri mana qabanis akka jiran odeeffannoon garaagaraa clearly bahaa jira waan dhoksaatii miti. Uummanni keenya immoo tuutaan haa ba'u malee sirriitti wal ijaaree caasaa tokko jalatti bifa qindaa'een ijaarumsi gahaan hamma baay'ina keenyaatii fi hamma rakkoolee nurra jiranii yookaan ammoo tiratii Oromoo irra jiruu sanitti sadarkaa sanitti ijaaramsa jabaa akka hin qabne uummata keenya keessatti gadi ilaallee arguutti jirra. Mee kanumaan wal qabatee wanni nu dhukatti gadi qabnee keessattuu hirmaannaa fi ijaaramsi qeerroo fi qarreenii siyaasa keessattis ta'ee dinagdee keessatti godhan hedduu barbaachisaadha. Wanni jennee kaafnuu fi sababa qabnaa maaliif barbaachisamee hirmaannaan yookaan ammoo ijaaramuun dargaggoo keenyaa waan jedhu kana sirriitti jabeessinee gabaabsinee wanni ati ogummaa keetirraa dhaamsa dabarsuu fi dandeettu qeerroo fi hawaasa keenyaa. Yaa galatoon gaaffii bareeda kaastee amaani. Ijaaramuun dargaggoota maaliif barbaachisaa waan jedhu gabaabumatti qorannaan akka argisiisutti biyya dargaggoonni ijaaramanii siyaasatti hirmaatan jiran keessatti bulchiinsi biyya sanii gara bulchiinsa dimokiraasiitti ce'uun carraan inni qabu ol ka'a. Keessaa'uu biyya yeroo dheeraaf abbootii irreetiin bulaa turte mormii yookaan qabsoo qeerrootiin qabsoo dargaggootaatiin jijjiiramni dhufe keessatti akka amma fakkeenyaaf Itoophiyaa kana yoon hirmaannaan siyaasaa dargaggootaa sirriitti foormaalii cimee akka dura jenne isaan gara mootummaatiinis affirmaatiiv akshiin illee kootaa kennuufiisin illee barumsaaf leenjii kennuufiisinis haa ta'u gara dhaabbilee siyaasaatiinis wingii dargaggootaa yookaan damee dargaggootaa uumanii affirmaatiiv akshinii kennanii dargaggoota sirriitti hirmaachisuu baatan carraan biyyiti sun gara abbaa irreetiin bulaa turtee gara dimokiraasiitti jijjiiramuuf qabdu baay'ee gadi bu'aa ta'aa jechuudha. Yoo hirmaannaan dargaggootaa siyaasaa keessa sirriitti cimoo baate. Kun maalii fi istaatas koo jijjiira. Kaleessa abbaa irree wanni mormanii jijjiiraniif bulchiinsi isaan ittiin deemaa jiran sun uummataa waan hin taaneef. Kanaafuu yoon yaada haaraa, that is fresh idea, leadership haaraa, hooggansa haaraa, new leadership yoon gara fuulduratti dargaggoota keessaa fiduun kan jirre ta'e biyyiti sun obviously gara hokkaratti, gara jeequmsatti, gara tasgabbii dhabutti deemti jechuudha. Kuni waan qorannaan Middle East biyyoota akka Liibiyaa, akka Yaman, akka Siiriyaa kataasifame kan argisiisa. Kanaafuu biyya keenyatti illeen wanni akkanaa kun probabilitiin dhufuuf inni qabu carraan dhufuuf jiru
guddaadha jechuudha. Yoo dargaggoota kana warra kaleessa lubbuu fi wareegama godhee qaama ofii dhabee hidhamee biyyaa bahee rakkatee dalagaa dhaabee barumsa dhaabee wareegama guddaan jijjiirama kana fide siyaasaa keessatti hirmaachisuun yoo kan jirre ta'e carraan biyyittii sun gara dimokiraatiitti ce'uun baay'ee gad bu'aadha. Kanaaf hirmaannaan dargaggootaa jalqaba kanaaf barbaachisa. Inni lammaffaan wanni inni barbaachisuuf akkuma dura kaafne just to break the status quo baratama moofaa cabsuuf jechuudha. Kuni maalidha? Abbootiin irree yeroo baay'ee especially biyya guddataa jiran sub-Saharan Africans keessaa Afrikaa keessatti yeroo paartimmaan tokko yookaan namnummaan tokko oduu biyya bulchu namni dhalatee dargaggoomee fuudhee jaaree duutu jira. Sigalee the average life expectancy amma biyya sanitti sub-Saharan Africa 35-40-50 yeroo tokko mootummaan tokko namni tokko qofti waggaa 40 waggaa 35 waggaa 20 waggaa 25 yeroo bulchu argitaa jechuudha. Kanaaf dargaggoon mootummaa san keessa dhalatan siyaasatti hirmaatanii biyya san jijjiiruu carraan qaban dukkanaa haadhaa jechuudha haala sanii. So status quo akkanaa kana waan baay'ee hamaa ta'e kan namnummaa muraasni for life jiruu isaa guutuuf biyya hoogganu hambisanii open godhanii biyya san gara dimokiraasiitti ceesisuufis hirmaannaan dargaggoota siyaasaa keessatti baay'ee barbaachisaadha. Inni kun used to use jedha. Qeerroon qeerroof argitee akkuma mammaakni Oromoo afaaniin dhugu na dhabaa jedhanii bakka bu'ummaa sardi paartii yookaan paartii birootiin nama birootiin dhimma dargaggoota dhiyeessitee gaafii dargaggoonni qaban rakkoo dargaggoonni qaban dhiyeessitee deebii guutuu yookaan waan siquuf hin argattu. Yoo dargaggoonni ofii isaaniitii siyaasaa keessatti hirmaatanii bulchiinsa keessatti iddoo qabaatanii paarlaamaa keessatti iddoo qabaatanii seerri dhimma isaan ilaaluun yoo seerri ba'u yoo seerri tumamu laabii godhanii sagalee kennatanii namoota biraallee kakaasanii akka sagalee kennan godhanii waan qeerroof ta'u bakka bu'ummaan yoo raawwachiisan malee yookaan guutuun ta'u jechuudha. Kanaafuu mirga ofii guutummatti kabachiifachuufis hirmaannaan dargaggoo siyaasaa keessatti baay'ee barbaachisaadha. Inni kun immoo lammii gaarii uumuuf better citizen jedha. Kun maalidha? Namni dargaggummaa isaa umrii 15 yookaan 16-17 irraa siyaasatti hirmaachuu jalqabe muuxannoo baay'ee horata. Ilaalchi isaa dimokiraatawaa ta'a. Waa baay'ee wal bira qabee ilaala. Mariin yookaan gareen akkaataa itti decisionii kennan yookaan murtiirra gahan hin barataa jechuudha. So kuni namni kun jiruu hawaasummaa isaa keessattis, jiruu diinagdee keessattis, jiruu siyaasaa isaa keessattis banaa ta'a, open minded, dimokiraatawaa ta'a jechuudha. Kanaaf inni guddaan dargaggoota umrii dargaggummaa isaanii irraa jalqabanii yeroo sanitti dargaggummaa irratti su aangoo qabaachuu baatan siyaasaa keessatti sirriitti hirmaachisuun inni barbaachisee fi akka muuxannoo guddaa horatanii gaafa bakka bulchiinsaa san gahan gaafa carraan isaan dhaqqabee biyya bulchan dimokiraatawaa ta'uu carraan inni qabu guddaadha jechuudha dargaggummaa irraa yoo siyaasaa keessatti hirmaatte. So sababoota kanaaf dargaggoonni siyaasaa keessatti hirmaachuu wanni qabaniif. Overall maal jechuu barbaadeetti dargaggoonni economically yeroo baay'ee dependentidha maatii isaanii irratti mootummaa irratti. Kun economic dependency kun amma baay'ee keessaa biyya amma reefu guddachaa jiran biyya hiyyummaa qaban kana keessatti akka hama cimaa dhufaa jira jechuudha. Kanaaf yoon sirni siyaasaa, sirni bulchiinsaa hawaasa dhageeffatu, gaafii hawaasaa deebisu, kan rakkoo dargaggootaa ilaalee xiyyee deebisu yoo kan jiraanne ta'e yoo abbootummaan irree fedhuma isaanii guuttatan, fedha isaanii guutan, fedha maatii isaanii qofa guutanii fi qabeenya biyyaa saamanii biyya alaatti kuusan aangoo irra turan ta'e carraan dargaggoo kun baay'ee haala hamatti deemaa jira jechuudha. Yeroo rakkinni dargaggootaa kun walxaxaa fi dabalaa deemaa jira. Hojjaa dhabiinsi amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessaa fudhatti baay'ee ol ka'ee jira.
namni dargaggeessi yuunivarsiitiin deema abbootii faawwanni rakkatanii waan qaban itti fixatanii barsiisu achi gaafa eebbifamanii gad deeban akka salphatti hojjaan argatan hojjaan argatiin waggaa 4 waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 ta'anii umrii isaanii waggaa 20 waggaa 25 mana barumsaa dabarsanii kanii achi booda ganaa dalagaa barbaaduuf gammoojjii keessa biyya namatti duuba qatan karaa irratti dhumatu jechuudha. Kaan galaanni nyaatee kaan bishaan kaan karatti gammoojjiin dhibeen gammoojjii keessatti ajjeesee kaan karatti saamanii kaan karatti ajjeesanii rakkoo guddatu irra gahaa jechuudha. So haala kana hunda ittiin jijjiiramu political power dargaggoon yoo qabaate yookaan immoo siyaasaa keessa sirriitti hirmaatanii fedha isaanii paartii calaqqisiisu mootummaa calaqqisiisu mootummaa dimokiraatawaa ta'e yoo gad uuman. Kanaaf mootummaan yeroo baay'ee dargaggootaan hoogganamu dargaggoon hirmaannaan siyaasaa cimaa keessatti qaban ijaaramanii hirmaannaa siyaasaa cimaa keessatti qaban dimokiraatawaa ta'a. Dargaggeessi lafaa dhufu amma information technology hin jira information wal jijjiiranii addunyaan mataa isiituu gara tokko dhufaa jiranii akkaataa addunyaa kana nuti tuubannuuf dargaggeessa lafaatti dhufu tuubatu garagara. Kanaafuu waan biyya adda addaatti ta'u experience guddaa qabu sammuun isaanii banaadha waan kana fidanii biyya ofiitti practice gochuu yookaan hojjarra oolchuufis ambitionii yookaan yaada guddaa waan qabaniif dargaggoonni siyaasaa keessatti hirmaachuun baay'ee barbaachisaadha. Har'aaf qofaa miti. Boru generation dargaggoon hadda dargaggoo jechuun generatiinii boru biyya san fudhatu jechuudha. Biyya san hoogganu. Kan achi boodas ilma ofiitti dabarsee biyya san kennuu jechuudha. So akki anitti biyya tiyyaaf yaaduuf akkitti namni biraa itti naa yaadu garagara jechuudha. Akki anitti fuuldura kiyyaaf fiisharii kiyyaaf generatiiniif yaaduuf akkitti namni biraa itti yaadu garagara. Kanaafuu dargaggoonni siyaasaa keessatti sirriitti ijaaramanii hirmaachuu qabanii isa kanatu qulfii yookaan furtuu rakkoo isaanii ka fuulduraattis ta'a jechuudha. Galatoomii dhaamsa gaggaarii kaastee ani gaafilee yookaan immoo mariif ta'an jedhee dhiyaase kanuma isaanuma kana fiteera mixiin wal qabattee laga ceeti jedhanii yoo dhaamsi xumuraa qabaattee carraa fudhu yoon qabaannee kanumaan goolabna ani gama kiyyaanii marii bunaa killaa irratti yeroo kee fudhattee beekumsa qabdu hawaasa keenyaaf qooduu keetii fi hedduu galatoomii yeroo biraa immoo marii bifa biraa keessattuu kan haala yeroo waliin deemu waa'ee filannoo kanarratti akkasumas dargaggoo keenya akkaataa jiruuf jireenya isaanii fooyyessuu danda'anii muuxannoo qabdu hawaasa keenyaa ni qoodda jedhee abdii qaba. Yaada xumuraa qabaattee fudhadhu har'aa fi marii bunaa killaa kanumaan goolabna. Galatoomamaan wanni gabaabduun jechuu barbaadu maalidha? Dhaamseen qeerroof qarree Oromiyaatiif dabarsuu barbaadu maalidha? Hirmaannaan siyaasaa yeroo baay'ee akka aadaa biyya keenyaatti beektaa namni siyaasaa keessatti hirmaachuun barbaadudha. Yeroo baay'ee namni siyaasaan ala jedha. Ati siyaasaan ala ofiin jedhu foormaalii miseensa paartii tokkoo ta'uu dhabda malee siyaasaan ala ta'anii jiraachuun hin danda'amu. Maaliif siyaasaan bulchiinsaan wal qabata, bulchiinsa keessa bultaa. Siyaasaan qabeenya yookaan dinagdee wal qabata. Siyaasaan hawaasummaan wal qabata. Bakki siyaasaan hin seenne hin jiru. Kanaafuu dargaggoonni keenya kana sirriitti hubatanii ispeeshaalii filannoo bara kana as deemu kanarratti hirmaachuuf ammumarraa qophii gochuu qabanii waan jedhu dabarsuu barbaada. Qophii gama kamiin godhanii baay'een dargaggoota Oromiyaa waraqaa eenyummaa hin qaban. Waraqaa eenyummaa baafatanii imaammata political program imaammata siyaasaa paartilee adda addaa sirriitti xiinxallanii hawaasas barsiisanii maal imaammanni isaanii maal fakkaata paartilee siyaasaa amma dorgomuuf deeman kana. Dimokiraasii fiduu irratti isaan kamtu caalaa murannaa qaba. Imaammanni siyaasaa dinagdee isaanii maal fakkaata? Imaammanni hojii uumuu irratti isaan qaban maal fakkaata? Imaammanni dinagdee isaanii maal fakkaata?
Imaammanni dargaggootaaf dubartoota hirmaachisuu isaanii maal fakkaata? Waa hunduma imaammata isaanii ilaalanii bifa reasonable yookaan logical jechuun bifa sababaa ta'e tokkoon sababa qabatanii paartii isaaniif ta'u filachuuf sagalee ofiitiin argitee mootummaa isaan barbaachisu dhaabbachuuf ammumarraa qophaa'uun baay'ee barbaachisaadha. Qophiin kun immoo ka ta'u dhuunfaan utuu hin taane akkuma jenne ijaaramanii gurmaahanii mari'atanii tarsiimoo imaammata dhaabbilee siyaasaa hundumaa addaan baasanii sirriitti beekanii isa kana hawaasa abbootiif hawwata isaanii kan waan kana hubachuu hin dandeenye sirriitti qabsiisanii sirriitti qophaa'anii filannoo kanaaf dhiyaachuun baay'ee barbaachisaadha waan jedhudhaamu barbaada. Kun maaliif yoo jettee matter of akka referendamitti ilaalaan filannoo bara kana as deemu kana maaliif isa yeroo jalqabaatiif tarii bifa bilisa ta'een deemuu danda'a jennee yaannu waan ta'eef kanallee gochuu ka danda'amu ummata yoo manni sirriitti ijaarame yoo manni quba ol qabaate yoo manni ka sirriitti influensii gochuu danda'u taate mootummaa jechuun ummata waan ummanni hin feene mootummaan fidee namarra fe'uu hin danda'u. Kana immoo waan gara ati feetetti jijjiirachuu ka dandeettuun bifa yoo ijaaramte yoo gurmoofte yoo ol quba qabaatte yoo humna qabaatte jechuudha. Kanaafi waan kana sirriitti hubatanii ammumarraa waraqaa eenyummaa baafatanii ammumarraa sirriitti imaammata paartilee siyaasaa adda addaa addaan baasanii beekanii qophaa'anii filannoof kaka'anii hawaasas kakaasanii qophaa'uu qaban waan jedhudhaamu barbaadeetti atis carraa kana naa kennitee akka hagana dargaggoota keenyaaf dhaamsa dabarsinu anaaf feeroo keetiif hedduu galatoomii fixadheera amaan. Ayyee fayyaa ta'ii nagaan ture.